Kan view afaan Oromoo caqasuu jirtanii dhiyaadha. View afaan Oromoo wixataa Gijimaata galgal sa'aatii 2 akka haga sa'aatii 3 meetira baandii 22 fi View 24 irra caqasuu jirtan laayyuu jalqabna. Jimaata muddeen 25 barhum 2020 keessa jira ganna haaraa ga'uu fi bultum xiqqoo tokko tafe ganni haaraa harooba nagaya harummaataaf bultuma haquufaaf gabbinaan waa ta'uu jenna. Ansoora alakeeti. Waan adda sanitti himnu oduun jalqabna. Jaalannee nutti hima achi faana feddachaan. Attamoltan kabajamtoota dhaggeeffatoota keenyaa irra deebi'een baga nagaan guyyaa dhaloota gooftaa Yesuus Kiristoosiin sin ga'een jedha oduun har'aaf qabnu kunoo. Keeniyaaf Soomaaliyaan walga'ii gaadirratti waliigaltee dhabiinsa isaan gidduu jiru laaffisuuf kan waliigalan ta'us naannoo daangaa isaanii irratti haalli jiru tasgabbaa'aa miti. Mootummaan Soomaaliyaa torban darbe Keeniyaan dhimma biyya koo keessa seente jechuudhaan hariiroo dippiloomaasii qabdu kutteetti. Naannoo daangaa biyyootii lameen irrattis Soomaaliyaan loltoota ishee bobbaasuun muddamsa hammeesseeraa jedhameera. Galmoo Daawit Naayiroobii irraa gabaasa qaba. Naannoo daangaa Soomaaliyaa fi Keeniyaa humnoonni raayyaa ittisa biyyaa qubachuun waldhabdeen Soomaaliyaa fi Keeniyaa gara lolaatti akka hin ceene sodaan bal'ateera. Mootummaan jidduu galeessaa Soomaaliyaa loltoota isaa magaalaa Baladawoo keessa kan qubachiise yoo ta'u, warri bulchiinsa Jubaalaand kan Keeniyaa michoonfatanis loltoota isaanii Mandeeraa keessa qubsiisanii jiru. Mohaammed Maalleen bulchaan Mandeeraa waldhabdee mootummaa Soomaaliyaa fi Keeniyaa akkasumas Jubaalaand jidduu jiruu fi nuti warri Mandeeraa jiraannu dhiphachuu hin qabnu jechuun dubbate. Waldhabdee humnoota kanaan sabni keenya naannoo kana jiraatu akka miidhamu hin feenu. Guyyoota darban kana walitti dhufeenyi Keeniyaa fi Soomaaliyaa gaariin turre. Kun ammoo jiruu saba naannoo Mandeeraa jiraatu yaaddoo keessa buusuu hin malle furamuu qaba jechuun dubbate. Ji'a oliif humnoonni ajajaa humna nageenyaa Jubaalaand Mohaammed Janaan Mandeeraa keessa turanii jedhama. Torbee darbees humnoonni kun magaalaa Baladitti dhukaasa bananii namoonni 10 ol du'uun gabaafamee jira. Kibxata darbees jiraattonni Mandeeraa lolli akkasii waan isaan yaachisee fi hiriira nagaa ba'anii jiran. Jamaa Warsaammee jiraatan Mandeeraa rakkoo hongee fi kan qabnutti lolli kun nutti dabalamuu hin qabu jechaan VOA'tti himee jira. Kanaafis warri waldhabdeen kun isaan ilaallatu mareedhaan rakkoo kana akka furan gaafatee jira. Joorji Musamilii durataa waajjira ittisa balaa Afrikaati. Soomaaliyaa fi Keeniyaan lolatti yoo seenanii waan hamtuutas deemaa jedhe. Musamiliin lolli kun rakkoonsaa naannoo gaanfa Afrikaa qofaa odoo hin taane warra naannoo ba'a jidduu gala Afrikaa jiraatuufis balaa guddaa qaba jedhe erga dubbateen booda biyyoottan kun lameen mareedhaan rakkoo kana akka hiikan gaafate. Bulchiinsi Jubaalaand mootummaan jidduu galeessaa Soomaaliyaa humna raayyaa ittisa biyyaa Soomaaliyaa naannoo gadoo buufate akka baasu gaafatus bulchiinsi Faarmaajoo garuu gaaffii kana kuffisee jira. Gabaasa Sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Naayiroobii. Godina Matakkal aanaa Bulan ganda Koojii keessatti humnootii farra nagaa jedhamaniin haleellaa banameen namoota manaaf qe'eef qabeenya isaaniirraa buqqa'aniif gargaarsi nyaataa fi dahannaa hatattamaan akka kennamuuf bulchaan aanaa Bulan Gizaatuu Nasii gaafatanii jiru. Kanneen godaanan 35,000 ta'an kun rakkoo hamaa keessa jiru jedhanii mootummaanis ta'ee jaarmayoonni arjoomtotaa biraa gargaarsi kenname hin jiru jedhu. Bulchiisa naannoo Beneshaangul Gumuzitti koomishina yaaddoo balaa obbo Taarraqeen Taasisaa akka jedhanitti godinni Matakkal kuusaa midhaanii qaburraa gargaarsa akka kennu gochaa akka jiran ta'us ga'aa mitii jedhan. Kanas waajjira keenya kan sadarkaa federaalaatti beeksisnee eegaa jirra jedhaniiru. Gama kaaniin godina Matakkal aanaa Dibaaxee ganda Saran keessatti har'a hidhattoonni Gumuz namoota nagaa irratti haleellaa gaggeessan jechuudhaan waajjira ijaarsa nagaaf nageenyaa kan bulchiisa naannoo Beneshaangul Gumuz obbo Gaashuu Dugaas ibsanii miidhaan ga'e garuu ammatti hin beekamne jechuu isaanii Asteer Misgaanaw Baahirdaar irraa gabaasteetti. Mootummaan Itiyoophiyaa juuntaa jedhee kan waamu humni addaa Hiwaatii fi raayyaa ittisa biyyaa gidduutti wal waraansa gaggeeffameen kan ka'e guyyaa tokko dura buufata qonnaa Hiwaat kan Kibaaboo Hiyoot jedhamurraa buqqa'uu isaanii kan dubbatan lammiiwwan Itiyoophiyaa gargaarsa dhala namaa dhabuun kan ka'e rakkoof saaxilamuu isaanii ibsan.
Bulchiinsi yeroo kan Daanshaa akka jedhutti kanneen buqqa'an kana magaalaa Daanshaa keessa akka buufatan gochuun gargaarsa akka argataniif lakkoofsa isaanii meeqa akka ta'e adda baasuun fannoo diimaan akka gargaaru gochuuf socho'aa jirra jedhu. Kan nutti kenname waajjira duwwaa malee bajata waan hin qabneef jecha deebisnee dhaabuu fi qabeenyaa hin qabnu jechuu isaanii Yoonaataan Zabdiyoos gabaaseera. Galmee koloneel Mangistuu Hayilamaariyaam irratti murtiin irratti darbee ka ture aangawoonni mootummaa dargii olaanoon lama gorsamanii akka gadhiifaman kan murtaa'e seera biyyattii fi abbootiin murtii biraa hiika seeraa kennameen ta'uu waajjirri abbaa alangaa muummichi kan Itoophiyaa beeksisee jira. Dhimma kana ilaaluu fi ittiin ka'umsa kan ta'e iyyata aangawoota kana biraa dhiyaate ta'uu ittaanaa abbaa alangaa muummichi Fiqaaduu Tsaggaa BOF ibsanii jiru. Haala wal fakkaatuun adabi du'aa kan irratti murame koloneel Mangistuu Hayilamaariyaam haga ammaatti iyyata dhiyeeffatan hin qaban jedhameera. Kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Pireezidaant Doonaald Tiraamp lammiiwwan Ameerikaa sababa weerara vaayirasii kooroonaan rakkinaaf saaxilamaniif gargaarsi doolaara 2,000 akka kennamu yaada dhiyeessan deemokiraatonni kan irratti waliigalan ta'us riippaabilikaanonni kamisa kaleessaa yaadicha kuffisanii jiru. Kibxata darbe galgala Tiraamp maallaqa mata mataatti haa kennamu jedhame 600 gara 2,000tti akka guddatu kanneen gaa'ila qabaniif immoo 4,000 akka kennamu gaafatanii turan. Tiraamp kibxata darbe innan dhiyeesse hin raggaasifamu taanaan gargaarsa COVID-19 kan hatattamaaf ka dhiyaate doolaara biliyoona 900 hin raggaasisuu jedhanii turan. Kooriyaa Kibbaa, Jaappaanii fi Indoneeziyaan lakkoofsa namoota vaayirasii kooroonaan qabamanii ka guyyaa guyyaatti galmeessan isa guddicha ka jedhame har'a beeksisanii jiru. Kunis weerarri dhukkuba COVID-19 marsaa sadaffaa mudateen ta'uun ibsameera. Kooriyaa Kibbaa keessatti namoota haaraa guyyaa tokkotti vaayirasii kooroonaan qabaman 1,200 keessa caalaan magaalaa galma mootummaa biyyattii Sool keessatti kan argaman yoo ta'u magaala kan uummata biyyattii miliyoona 52 keessaa walakkaatu achi jiraata jedhameera. Jaappaan jimaata har'aa guutummaa biyyattii keessatti koovidiin namoonni qabaman 884 ta'uu kan beeksifte yoo ta'u harka caalaan Tookiyoo keessa jiraatu jette. Indoneeziyaan guyyaatti lakkoofsi namoota koovidiin du'anii dabalee 258 ga'eera jetteetti. Namoonni 7,259 guyyaatti qabamanii waliigalaan lakkoofsa jiru 20,847 guddisee waliigalaan 797 geessiseera jetteetti. Biriteen waggootii 47 miseensa gamtaa Awurooppaa taatee eega turtee booda waggaa 4 dura jechuun bara 2016 adda ba'uuf ennaa murteessiteetti gamtaa Awurooppaa waliin daldala walabaa gaggeessuun salphaadha jettee turte. Amma garuu sun ta'uu hin dandeenye. Garuu falmii fi marii waggootii 4 gaggeeffame booda kamisa kaleessaa Londonii fi Brussels baga ayyaana waggaa geessee waliin jedhanii kufaatii diinagdee Biriteenii fi Awurooppaan ittiin rakkataa jiran daangessuuf walii galanii jiru. Oduun ammaaf qabnu kanuma. Suudaanii nama 50 oli halool naannoo Tigraay baqaate qubsiifte. Mootummaan Itoophiyaa lolii yaayyuu dhaabate jedhullee warri baqate kun ammallee lafa onuufi dachaa ofiisota qabni jedha. Naabaa Muhaddinitti tana hambii baqaa Suudaan. Ashaabaa ergee tujubeen nutti. Tigraay keessatti mootummaa Itoophiyaa fi humnoota naannoo sanaa gidduutti walitti bu'iinsa uumamee jalaa dheessuudhaan jalqaba baatii sadaasaa qabee lammiiwwan Itoophiyaa 10,000 lakkaa'aman Sudaan gama bahaa seenaniiru. Aangawoonni Sudaan baqattoota kana mooraalee 2 keessa kan qubsiisan yoo ta'u lammiiwwan Itoophiyaa daangaa ce'anii gamasitti yaa'uu waan itti fufaniif jecha mooraatti dabalaa ijaaruuf karoorsaniiru. Jaarmoliin sadarkaa addunyaaf kan naannoo hedduun baqattoota kana fedhii bu'uuraa kan akka midhaan nyaataaf bishaanii dhiyeessuun deeggaraa jiru. Baqattoonni kun hangi tokko gandeen Hashaabaaf Hamdayaat keessa firoottan isaanii yookaan maatiiwwan Sudaan bira qubataniiru. Haa ta'u malee aangawoonni Sudaan baqattoota kana magaalaa Qaadiriif kaabaatti kan argamu mooraa Umraa qubaatti erguu barbaadu. Bakki sun naannoo daangaa muddamni itti hammaatirraa fagoo waan ta'eef nageenyi isaanii amansiisaadha jedhu. Rashid Aldaaw eeggataa daayirekteera mooraa Hashaabaati. Refugees feel safe and prefer to stay here, but from a security point of view. Baqattoonni kun nagaa ta'uun isaaniitti dhaga'ama. Kanaaf as turuu fedhu garuu
Gama nageenyaan yoo ilaalame naannoon kun daangaatti hedduu dhiyaata. Mootummaan Sudaan sababa muddama jiruuf jecha akka isaan as turan hin barbaadu jedhan. Muummichi ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmed akka jedhanitti erga loltoonni federaalaa magaalaa Maqalee qabatanii booda lolli ture dhaabateera. Abiy baqattoonni Itoophiyaa biyyatti akka deebi'an waamicha dabarsaniiru. Baqattoonni kun garuu yeroon isaan geenye jedhu. I would only go back home if it's safe and secured. But as long as it's not safe yet, I will stay with my children in Sudan. Haminaat Dabratsiyoon akka jedhanitti qe'eetti kan deebi'an nageenyi buufatee amansiisaa yoo ta'e qofa. Garuu hamma amansiisaa hin taanetti ijoollee isaanii waliin Sudaan keessa turuun filadhaa jedhan. Elool Gabrahiyootiif maatiin isaanis deebi'uuf karoora akka hin qabaanneef waraansichi hin xumuramne jedhu. Maatiin isaanii waan ittiin jiraatan barbaacha meeshaalee hanga tokko gabaa ganda Hashaabaa keessatti gurguruu jalqabaniiru. We will not go back soon. We called our families and they said the killing targeting Tigrayan people is still in the happening. We will not go back until if Abiy Ahmed is ousted and the peace is made. Elool akka jedhanitti yeroo dhiyootti hin deebinu. Maatii isaaniif ennaa bilbilan uummata Tigree irratti fuulleeffachuuf ajjeechaan itti fufee jiraanuun jedhu. Qe'eetti hin deebinu yookaan hamma Abiy aangoo gadhiisee nagaan bu'utti jedhan. Sana booda ni deebina. Amma aangoorra jirutti garuu hin deebinu jedhan. Kan intaloota isaanii lama waliin magaalaa Humaraa keessaa baqatan namni tokko akka jedhanitti ammayyuu kan waraanni mootummaa aangoorraa darbe Hawaatiin nan deggeraa jedhu. Abiy Ahmed loofi man narja fi Ethiopia. If Abiy Ahmed continues in the role, we will not go back to Ethiopia at all. We have a Tigrayan government that came with elections. He is not our government. Haayilee Tikee akka jedhanitti Abiy Ahmed biyyattii bulchuu itti fufa taanaan Itoophiyaatti hin deebinu. Mootummaa Tigraay ka filannoodhaan aangootti dhufe qabu. Kanaaf Abiy Ahmed mootummaa isaanii miti jedhan. Gama biraan Sudaaniif Itoophiyaan lafa naannoo daangaa falmisiisaa ta'e sararuu jalqabuuf jecha sirnaan marii jalqabanii jiran. VOA Afaan Oromoo VOA 24 fi Naayil Saatirraa caqasuu jirtan gama kanaan ammoo waan ammaan tan caqasuu jirtan kana halkan sa'aata 4 irralleetti raadiyoonii Ahaduu FM 94.3 irratti hir'isanii deebi'an achirrallee caqasuu danda'u. Dhaggeeffattoota keenya ayyaana dhaloota gooftaa Yesuus Kiristoos kabajjan maraan bagattiin isin ga'e. Ayyaana kana ilaalchisuudhaan namoota bakka garaa garaa jiran dubbisnee jirra. Jalqaba irratti biyya Biriteen irraa luba waldaa warra Wangeelaa London luba gammachiisaa hordofaa ergaa ayyaana dhalootaa dabarsaniiru. Sagantaa kana dhaggeeffachuudhaaf biyya garaa garaa keessatti haala mijatee fi mijanne keessaa lafa jiraatanitti sagantaa kana warra dhaggeeffattan hundumaa baga Waaqayyoon guyyaa dhaloota gooftaa keenya Yesuus Kiristoos nagaadhaan isin ga'e jechuudhaan ergaa Waaqayyoo isiniif dabarsuu nan barbaada. Wangeela Luqaas boqonnaa 2 lakkoofsa 8 yeroo laaltanii tiksoonni naanna'aa sana bakkeetti halkan darbee dammaqanii hoolota isaanii hin eeguu turan. Ergamaan Waaqayyoo dingata isaan dura dhaabbatee ifni surraa gooftichaas naannoo isaaniitti ibsee kanarratti isaan na'anii guddaa sodaatan. Ergamichi garuu hin sodaatinaa. Kun ani misraachoo guddaa isinittan hima. Kunis saba hundumaaf kan ta'udha. Maqaan Waaqayyoo kan galateeffame haa ta'u. Sagalee kana keessa Yoosefiif Maariyamiin akkuma labsi biyya Yihuudaa keessa ba'e sanaan ajaja sana raawwachuudhaaf gara Beetlehemitti deemanii lafa isaan keessummummaatti jiranitti qilleensuun ishee qabee iddoo isheen da'umsaa dhabdee lafa horiin itti nyaatanitti yookiin haala mijanne keessa daa'ima ishee yommuu keessu Waaqayyo ergamoota isaa halkan darbeedhaan hoolota isaanii warra eeganiif tiksoota sanaaf ulfina isaa mul'isee ergaa nagaaf gammachuu kan addunyaa ilmaan namoota hundumaaf ta'e tiksoota kanaaf ibse. Tiksoonni kun jireenya gadi aanaa keessa warra jiraatanidha. Utuu mootichi bara baraa kun gooftaan keenya fayyisaan keenya mana mootitti otuu dhalate eenyutu isaan geessaa achitti arguudhaaf guddaa kan laphee koo guute. Ergamoonni Waaqayyo maal jedhani? Kunis saba hundumaaf kan ta'uudha jedhani. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos
Eebba inni gara biyya lafaatti qabatee kan dhufe nama sabaan gargariin qoodu, nama amantiidhaan gargariin qoodu, nama hundumaaf gammachuu guddaa ta'uusaa beekuu qabna. Anillee ergaan qaba ayyaana kana sababeeffadhee iddoo jiraattaniitti, lafa jiraattaniitti, haala mijatee keessa warra jiraattan, akkasumas saba koof, biyya Oromoof, addunyaa irratti warra tamsaanii warra jiraatan hundumaaf, sabaaf sablammoota biyya Itoophiyaa keessa warra jiraatan hundumaaf, nagaan Waaqayyoo hunda keessaniif haa ta'u. Ergaan koo inni guddaa kanadha. Nagaan jiraachuu baannaan guddinni hin jiru. Nagaan jiraachuu baannaan ba'anii garuu hin jiru. Yaa obboloota koo, hawwiin koo, fayyisaan inni ilmaan namootaaf waggaa 2000 dura dhalate kun gammachuu dhugaaf, nagaa dhugaa kan nu laatudha. Maqaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiidhaan. Ameen. Keessummaan keenya kabroon immoo ofiishee of beeksisuun jalqabdi. Akkam jirtu, maqaan koo Latii Taammiruun jedhama. Magaalaa London UK irraan waldaan koo immoo waldaa warra wangeelaa Oromoo Londonii. Waggaan koo immoo 13. Amma immoo faarfannaa xiqqoo tokkoon isiniif faarfadhaa, ittis waaqeffadhaa. Baga guyyaa dhaloota gooftaa keenya Yesuus Kiristoos isin ga'e. Keessummaa keenya kabroon immoo asuma naannoo Waashingtan DC kutaa Meerilaand keessa jiraatti. Heeraan Bafiqaaduu jedhamti. Erganas dhufee waggaa 3 jette. Biyya innaa turte ayyaana dhaloota gooftaa Yesuus Kiristoos akkamiin akka kabajju naaf himteetti. Maatii koo wajjin waldaa dhaquudhaan Waaqayyoon galateeffachuudhaan dabarsina. Waldaatti kwaarii ijoollee keessa jiraa faarfannaa faarfannee sagalee Waaqayyoo keessaa dubbifannee amantoota fi hiriyoota koo wajjin kabajna. Kutaa macaafa qulqulluu keessaa waa'ee dhaloota gooftaa Yesuus waan dubbifattu qabdaa Heeraan? Eeyyee qaba. Meenuu dhageessisi. Wangeela Luqaas boqonnaa 2 lakkoofsa 10-11. Har'a mandara Daawititti fayyisaan isiniif dhalateera. Inni immoo Kiristoos goofticha. Ameen. Maqaan koo Oliitii Charubaaf jedhama. Biyya Jarmanii magaalaa Firaanfurtii keessan jiraadha. Waldaa Oromoo Firaanfurtii keessan immoo tajaajila. Gooftaan Yesuus du'a keessaa gara jireenyaatti, dukkana keessaa gara ifaatti baasuudhaaf dhalate. Saba biyya lafaa hundumtuu yoo isatti amaneef ta'i. Fayyina sana malee immoo jireenya bara baraa argachuu hin dandeenyu. Kanaaf dhalachuun gooftaa keenya Yesuus Kiristoos wanta baay'ee gammachiisa. Waaqayyo immoo biyya lafaa keenyaaf, biyya keenyaaf,
saba keenyaafis akka nagaa kennu nan hawwa. Akka nuti araaramu carraa haaraa akka nu laattu baay'een hawwa. Waaqayyo nutti naageessu. VOA Afaan Oromoo VOA 24 fi Naayil Saat irraa caqasuu jirtan gamkaaniin ammoo waan ammaan tan caqasuu jirtan kana halkan sa'aata 4 irralleetti raadiyoonii Ahaduu FM 94.3 irratti hir'isanii deebi'an achirrallee caqasuu dandeettan. Paartileen siyaasaa Oromoo mootummaan Itoophiyaa filannootti deemuu jirtaanaan duratti itti gaafatamtoota paartilee mormituutii fi miseensota isaanii hiikuu malee jedhaniitiin irra deebanii gaafachaa turan. Yoo isaan hin hiikamin filannoo tana qophaa'uu hin dhibdii jedhu. Tan irratti abbootiin siyaasaa maan jedhan Naakoor Malkaan namtu dubbise. Boordiin filannoo biyyaalessaa Itoophiyaa filannoo marsaa 6ffaa Itoophiyaan bara 2012tti adeemsisuudhaaf turtee fi sababa weerara vaayirasii koronaatiin darbee caamsaa 28 bara 2013tti adeemsisuudhaaf murteessuu isaa ibsee jira. Torbannoota lamaan darban keessatti paartileen morkattootaa naannoo Oromiyaa keessatti socho'an Adda Bilisummaa Oromoo ABO fi Koongiresii Federaalistii Oromoo KFO ibsa baasaniin mootummaan filannoo bara 2013tti geggeessuudhaaf qophii gochaa jira dursuudhaan geggeessitoota miseensotaaf deeggartootni paartilee keenyaa hiikamuu qabu jedhanii ibsa baasanii turuun isaanii ni yaadatama. Mariin hunda hirmaachises filannoo sana dursuutiin taasifamuu qabaa jedhanii turan. Paartiin biyya bulchaa jiru badhaadhinaa komii gama paartilee morkattootaa naannoo Oromiyaa keessatti socho'an tokko tokkoon ka'aa jiru maqaballeessiidha jechuun ergaalee booda namootni kan qabaman yakkaan shakkamanii malee sababa hirmaannaa siyaasaa isaanii miti jechuudhaan ibsee jira. Ajjechaa weellisaa beekamaa Hacaaluu Hundeessaa hordofuutiin yakkoota bakka garaa garaatti raawwatamanii fi lubbuun namoota hedduu darbuu fi qabeenyi manca'uu wal qabatee paartii badhaadhinaa keessaas geggeessitoota irratti tarkaanfiin fudhatameera jechuun ibsee jira. Kana wajjin wal qabatee hayyuleen saayinsii siyaasaa, seeraa akkasumas nagaaf tasgabbii dubbisne yaada ogummaatiin deeggarame kennanii jiru. Barsiisaa saayinsii siyaasaa Yuunivarsiitii Amboo kan ta'an obbo Salamoon Tafarraa akka jedhanitti filannoon gabaa siyaasaatii jedhan. Gabaa siyaasaa kana keessattis filannoo dura yeroo filannootiin booda eeggannoowwan godhamuu qaban jiru jechuun dubbatanii jiru. Paartileen ABO fi KFO waa'ee hidhamuu geggeessitoota miseensotaaf deeggartoota isaanii ilaalchisee yaada kaasaniif deebii gama mootummaa irratti obbo Salamoon akkas jedhan. Itoophiyaan boodaan dursa yookiin elekshinii keessa jirra. Elekshinii keessatti paartileen siyaasaa karaa haala qabeessaan dhiibbaa tokko malee dirree siyaasaa tonamee karaa nagaatiin poolisaanii gama dinagdee gama siyaasaa gama hawaasummaa qaban uummata dhiyeessuu qabanii paartileen isaanii hidhamuu qabanii yoosifamuu qabanii paartiin Adda Bilisummaa Uummata Oromoo paartiin Koongiresii Federaalistii Oromoo jabba darbe komii adda addaa kaasaa ture. Hooggantoonni paartilee kanaa osoo hin hiikamin filannoo keessatti hirmaatu kan jedhu ibsa baasee jira. Kuni sirriitti ilaalamuu qaba. Mootummaanis yakka osoo raawwatiin hidhaman yoo jiraatu hooggantoonni paartilee miseensa paartilee kanaaf of eeggannoodhaan ariitii furmaata kennu inni murtiisis akkuma akka argatan dafee murtii dabarsu kan gochuu qaba. Kan hin taane kuni wallabdee siyaasaa karaa yaaddataa ceesuu waan danda'u of eeggannoon ilaalamuun qaba jedhee yaada. Fakkeenyaaf Itoophiyaa keessatti bara 2007 filannoo adeemsifamee jira. Filannoo kan keessatti paartiin biyya bush yookiin Jawaayii gosoota dhibba mo'atee boordiin biyya beekaa difeensee booda siyaajaa keessatti mormiin Itoophiyaa keessatti daangaa hanga daangaa ka'uusaa waa yaadatamuudha. Mootummaa illee akka barumsa gaarii irraa fudhatee adeemsa filannoo amma jiru kana keessatti of eeggannoo guddaan deemu dirqama jedhanii yaada. Dhimma kana irratti kan dubbisne barataa barnoota digirii sadaffaa nagaaf tasgabbii Yuunivarsiitii Finfinnee fi dhimmoota hawaasaa fi siyaasaa garaagaraa irratti qo'annoo kan adeemsisan obbo Kumaa Baqqalee akkas jedhanii jiru. Wanti bu'uurarraan beekamuu qabu tokko namni dhuunfaan yookaan namoonni muraasni paartii kamuu keessa haa ta'anii yakka tokkoon shakkamanii to'annaa seeraa jala dhimmi isaanii qulqullaa'ee yakkamaa ta'uu dhabuun adda ba'ee mana murtii biyyanis ilaalameetu namni kun yakkamaadhaa yakkamaa miti jedhamee itti hin murtaa'a. Amma asitti ilaalamuu kan qabu bu'uurarraa yaadni sirrachuu qabu tokko namni paartii tokko keessa jiru hidhame jechuun paartiin suni mootummaatti hidhame jechuun paartiin caasaa
qabaa, sagantaa mataa isaa ni qabaa, tartiimoo isaa ni qabaa, miseensota isaa ni qabaa, gubbaa haga gadiitti caasaan akka diriiru hundumaa kana ni qabaa jechuudha. Egaa namoonni muraasni achi keessaa qabamanii yoo hidhamanii guutuutti paartiin kun filannoo keessatti akka hin hirmaanneef taasifamaa jira ilaalchi jedhu suni bu'uurarraan ilaalcha baay'ee dogoggoraadha. Hooggana paartiis ta'uu danda'a, miseensa paartiis ta'uu danda'a, nama ga'ee olaanaa taphatu ta'uu hin danda'a yoo hidhamee guutummaa guutuutti paartiilee mootummaan dorgommii keessaa baasaa jira jedhanii hiikoo akkasiitti laachuun bu'uurarraan dogoggora. Haa ta'uyyuu malee ga'een namni dhuunfaan qabaatu yookaan namoonni muraasni qabaatan immoo salphaadha jechuu miti paartii tokko keessatti. Kanaafuu himanni namoota muraasa irratti baname kuni qaama indipendenti ta'een ilaalamee yakkamaa moo yakkamaa miti ka jedhu ta'e haala seera biyyattiitiin adabbii wal madaalchisaa ta'e fudhachuudha. Walaba yoo ta'e immoo gadi ni lakkifamaa jechuudha. Dhimma kanarratti ogeessa seeraa kan ta'an obbo Tamasgeen Gammachuu immoo yaada gama isaanii haala kanaan ka'anii jiru. Egaa filannoodha yoo jenne filannoo kana keessatti jijjiiramni dhufee jedhame keessatti namoonni yeroo jijjiiramni dhufuuf adda duree ta'anii waan kana hojjetaa turan jedhamanii uummata keessatti eeggarsa baay'ee qaban akka fakkeenyaatti ilaalaman kun filannoo kana keessatti hin hirmaatan yoo dhuguma filannoon hin ta'eera jedhamee fudhachuudhaaf madda. Sababni isaa hundumtuu gamaa gamanaan namoota beekamoodha, eeggartoota baay'ee kan qabanidha. Namoonni tokko tokko immoo ajjeechaa Haacaaluu Hundeessaa hordofuudhaanii yakka biyya kana keessatti iddoo garaa garaatti raawwatame wal qabatee lubbuun namootaa 177 darbee jira, qabeenyi hedduun manca'eera. Kanaaf qaamni itti gaafatamu jiraachuu qaba. Murtoon seeraa dhimma kanarratti argamuu qaba jedhu. Kanarratti maal jettu isin? Akka kootti murtoon seeraa argachuu qabu. Inni sun ammas yakka Haacaaluu dhimma siyaasaa ta'ee irratti muddata akka mataa kootii. Sababni akkasiif maali? Yoo dhuguma akka yakkaatti fudhatamaa ilaalamu jedhame namoonni dhimma Haacaaluu fa'aa wajjin wal qabatee miira kana ibsuu irratti immoo nam tokko hin nam lamatu kanarratti hirmaatanii nama 50 lakkaa'amu 50 wal 40 wal nama ta'utu hiriira bahee dunna isaa ibsee jira. Isa kana gara yakkaatti gadi dhiisee abbaa tokko kan laashaa hojjettee wal sakaaluu ta'uu irra kan darbe adda dureedhaan itti yaadee guyyaa akkasii karoorsee kanaa ta'u jedhee yakka kana kan hojjete jira jedhee yaadan akka mataa kootiitti akka paartii siyaasaatti. Eenyu irratti murtoota kana kan kennan murtoon seeraa haalaa ta'uu yoo jedhamee dhugumaan itti amaname immoo qaamni bilisa ta'e haqa baasu qaama hojjetu daa'ee yoo qulqulleesse akkasitti murtoo argate murtoo akka qabeessaa jedhamu. Akka obbo Salamoon jedhanitti paartileen irra caalaatti walitti dhiyaatanii hojjechuu qabu jedhan. Mariin isaan adeemsisanis bakka bu'oota qaamolee hawaasaa hundumaa biyyattii keessatti argaman kan hirmaachise ta'uu qabaa jedhan. Obbo Tamasgeen gama isaaniitiin rakkoo paartilee morkattootaa bira jiru qofaatti quba qabuu osoo hin taane mootummaan biyya bulchaa jiru paartii badhaannaa keessatti haala jechoota walitti darbannaa gaggeessitoota paartichaa naannoo garaagaraa keessa jiranis dhaabbachuu qabaa jedhan. Filannoon bara 2013tti baatii caamsaa gaafa 28 adeemsifama jedhamee eegamu naga qabeessa, diimokiraatawaa fi haqa qabeessa akka ta'uuf wantoota godhamuu qaba jedhanis haala kanaan ibsanii jiru hayyooleen kunneen. Naashinaal daayiloogi filannoo osoo hin jireenya irra deemanii bareechuun barbaachisaadha kan jedhu yaada akkasii qaba. Gaaffiiwwan uummataa asii achitti ka'an keessattuu dhimma eenyummaa dhimma paartiilee siyaasaa walqabate gaaffiiwwan kun seeraan ilaalamuu qaban. Wabiin biyya kanaa marii qaroomina qabu taasisuudhaan political negotiationiin jiraachuu danda'uu qaba. Fedhiin uummataa immoo hundaa olitti ilaalamuu danda'uu qaba. Paartii morkataas haa ta'u mootummaanii gurri isaa inni guddaan uummata dhaggeeffachuu danda'uu qaba. Egaa kana keessatti immoo mootummaan dirqamoota inni qabutu jira. Inni tokkoffaan nageenyaaf tasgabbii biyyattiif lammiilee mirkaneessuudha. Maaltu gaarii ta'a kan jedhu mana hidhaa warra jiran mana hidhaa keessaa hiikanii wal komii irratti kaafamee hokkara irratti kaafamee du'aatii bakki biraa kan akka dhufuu hin dandeenyetti gadi ta'an mari'atanii kallattii kaayanii kallattii sanaan immoo gara filannootti seenan irra furmaata ta'uu danda'a. Dhimma hidhamuu hooggantoota miseensotaa fi deeggartoota paartilee morkattootaa irratti ka'u irratti deebii akka nu kennaniif gara itti gaafatamtoota boordii filannoo biyyaalessaa Itoophiyaa fi sabquunnamtii abbaa alangaa waliigalaa Itoophiyaatiif irra deddeebiidhaan bilbilee ammaaf ittiin milkoofne gara fuulduraatti yoo yaada isaanii arganne qabannee dhiyaachuudhaaf yaalla. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa. Taarrata Numaata Boriitiin waldachaan Meeri Kirismas nagaan nu bula Ansoora Alakeeti.